مرحبا شما harkafuune sinin jecha akkasumatti wanti dubbachuu dhufu gammachuun jiraachuu ni barbaaddu jedha matroon kiyya mee namni mana kanaaf haarawaa taatanii like share subscribe gochuun na gargaara warra wajjin hojjetaa turre immoo akkasumas koomentiidhaa fi like gochuu hin dagatina mee waan mee na dhaggeeffadhaa waan isiniif himaa jedha matroon kiyya gammachuun jiraachuu ni barbaadanii mee na dhaggeeffadhaa waan isiniif himaa jedha salaamatan daganni assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya kan fadilaa kamaal jirtuu isiniin jecha ashama harka fuunii obboleeyyan jaalatamtootaa fi kabajamtoota warri amantaa kiristaanaallee akkamitti jirtu ni jajjabaattu alhamdulillahi nagaa fayyaadha hamma mee wanti isinii himuu dhufe hamma gammachuudhaan jiraachuu ni barbaadanii jedha namni gammachuun jiraachuu jibbuu hin jiru dhugaa dubbachuu yoo ta'e hundi keenya yoo gammachuun jiraachuu barbaanna obboleeyyan kiyya jaallatamu kaasatanii yaani yoo wanti kamuu ni mudatee rakkoon kamuu ni mudatee gammachuu fuula keenyarraa ibsachuu dirqamaa jechuu barbaadeetanii hamma gammachuun jiraachuu barbaanne yaada dhiifnee isaa badhiifnee waan hundayyuu rabbi keenyatti kennanne gammachuu fuula keenyarraa yeroo hunda amma nam tokko ituma duuniyaa qabu ituma qabeenya qabu bakka gammachuu hin qabu bakka sammuu gaarii firii hin qabu jechuudha. Sun immoo ta'uu hin qabu nummoo dhabaatuma manuma namaa keessa hojjetaa gammachuu nu barbaachisaa sammuu keenya firii nu barbaachisa jechuudha. Maaliif nuti yoo gammachuu hin qabaanne yoo sammuu keenya waliin kolfinee waliin bashannanne waliin yaada jiru qoqqoodannee hin jenne ofumaaf cinqatii keessa galchinee waan biraa ofitti finna jechuudha. Kanaafuu nuti shamarranii kaasata akkanirra hedduu yaadaan miidhamu shamarranii akkuma beekamu jechuudha. Maaliif shamarran kuni nu warri mana namaa hojjetu madaamii nurra jira ijoolleen nurra jira amma warri dhiiraa biyya namaa soo hojjetanu malee akka kana akka nuyi kana irran taanu hojiidhuma jiraa qofa jechuudha. Nuti immoo azaza jiraa maal jiraa gisee bidhaan fuula tolaa gammachuu yaani yoo keessi keenya illee gubataa ta'e fuula keenya irraa ifuu waa ifuu nu barbaachisa. Maaliif jennaani anamma isinitti dubbadhe malee yeroo darbee dhugaa cinqatii kiyya namni beeku eegisii gisee markasa keessanii baradha miti. Namni karoo akka amantaatiin markasa keessanii barata amma guyyaa tokko barsiisaan kiyya na waamee jedhe guyyaa wayii asirii wayitii harba maaliin balleessedhe hedduu tokko nufitti intinii ta'e baay'ee tokko ni sodaadhe jechuu barbaadeetani. Maaliif innis maaliin balleessee yaa rabbi maal balleesseetanii barsiisaan kuni na waamaa jira jedhee hedduu sodaadhe jechuudha. Kaza waan barreesseeti miti gareen amiira qaba yookaan halaqaa qaba yookaan dura bu'aa qaba jechuudha. Gareen kamiyyuu ni beektu garee barumsaas ta'e akka idileettis yeroo mana barumsaas ta'e halaqaa ni qaba. Amma gisee na waama maaliin balleessee barsiisa jedhee naani ustaaza kiyyaanii lakkii waan balleessinii akka halaqaa garee asirii taatuun barbaadaa naan jedhe. Asirii jechuun ijoolleen barattoonni baay'atanii walitti qoodamanii bakka sadiitti ba'anii jechuu barbaadeetanii. Kazaa maallaan jedhanii barumsa kee asiriitti deeffadhuuti silaa galgala qaraatu asiriitti qara'ee asiriitti ijoollee aliinkii gadhiisii minaaminii jedhnaan lakkisaan jedhanii maaliif inni kana jedhe beektu. Hojii koo beekaafan angalgala naan mijatuun jedhe yoo asiriitti qara'uu dhisii mijachuu dhisi angalgalas gisee barattoonni qaraa nuyi ni qaraataa gaafa asiriitti hin qaraneennaani lakkisaan jedhe maaliif jedhan ani hojii biizii na godhaan jedhe dhugaama hojiin koo yeroo hundan baay'ata jennaaniin maallaan jedhan yeroo ati fadiila garee keessaa kolfitee ofirraa wanta tokko bakka kolfitee taphattu waan ati hojiidhuma hin qabne sisi firii weensise naan jedhan maaliif ani keessa yeroo ani yengada dubbadhee fan guyyaa sana booheetuma dubbadhe malee hin himadhu rakkoo koo cinqii koo hin himadhu beektanii namatti hin himadhu naan kolfa bakka kamittuu nan shaqa. Itti aansuun akkasuma sana keessaa barattuu wajjiniin barannu Sumayyaa Jihaa jedhamti. Guyyaa tokko akkuma sanatti waasuun nu fadiila naan jette ati kun takka laayivii wayii dabarsitee taayi. Laayivii wayii dabarsitee jirtaayi naan jennaan dhiisi kan garaagaraa beekaa an ilkaaniin kolfaan jedhu dhugaadha ilkaaniin kolfuuni.
gammachuun jiraachuuni masalanii namni si wajjin jirullee gammada yoo ati gammadde yoo ati gammadde masalanii hin kafa'amu namnillee maaliif ati kan keessa keeti ati beekii kan garaammoo kan garaa keeti ati beekii kan ilkaanii immoo namni siifa beekuu jechuu barbaadeetan maaliif haasatan nuti shamarran keenya warri biyya namaa hojjetaa waa hedduu keessa darbinee sa'aatii keenya hadhammoo kan nu biraa dhukkubsatee fayyaa dhabee kan nu biraa du'aan biyyatti galee kan du'anii bakki jarri jiran immoo wallaalama meeqa jira garuu ammas immoo kan kaffa'amu meeqa jira dhugaa rabbii namni kamuu gammachuu qabaate miti kan kolfu garuu kolfitee akka nama gammadu yookaan akka nama yaada hin qabne tokkoof gochuun nama biraatiillee gammachuu ta'a nama biraatiillee fakkeenya ta'a maaliif amma yookaati amma maatii keetti dawwaltee yeroo hunda cinqii yookaan kufuu yookaan cinqii biyya namaatti jarri leesii wajjin cinqamu. Yoo immoo kaatee gaafa maatiin kan kee rakkate yaani maatiin kan keetiin haasoftu wanti hundinuu bareedaadha yookaan jettee kolfitee ashayite immoo maatiin kee illee ijoollee ilmoon koo bareeda jirtedhanii dhugaa rabbi wallaahi ni gammadanii jechuudha. Ni gammadanii anama guyyaa tokko manan ijaaraa mana akkuma namni tokko mana inni biyyaa bahe mana ijaaraa faazariin kiyyaa ituunatti ni mini ansilaa nangala jedhee birri baqa baankii kee wadheen galee hojjetaara ituunatti ni min faazariin kiyyaa diishoo mana kiyyaa sarraatinyaan taane wayii galchee dhodhooye jechuudha. Dhodhooye babbaqaqetuu dhakkaanii caccabiin gale jechuudha diishoon lafarra achiin inni dhodhoohe jennaanii duuba mana keetiin jira jedhanii maal hojjechuu achi jirtanii jedhanii jennaanii mana kan keetuyyii liishoon isaa sila namichi liishoo gaafa galche nama wayinaa fidee godinyaa wayii akkasiyyii dhodhoohee jennaan addisii galchisiisaaraa jedhan ansilaa wanti yaade kan biraa wanti isaa yaada wanti rabbii yaade kan biraa maaliin godhaa asumaan maal gootan amma kun sarraatinyaa qabsiisee irra jira jedhan wallaahi abbaa kiyyaannan kolfaa asii immoo maaliif akka isaanii gaafamne asii immoo mimmaan maddii kiyya yaa'ee gurra kiyyatti gale. Maaliif annan gala jedhee cinqaa maayidaa hojiin achiinatti barbaada jedhee wallaa hedduu dhiphadhee kiyyaa rabbi naadhiisi dhiifama naa godhe jedhee rabbi kiyyatti garagalee amma isa of keessaa balleessa jechuudha. Kanaafuu nuti yoo gammanne maatiin keeyyallee nuuf gammadanii amma galumsa keenya irratti karoora baafachuun hojii keenya irratti jabaachuun hedduu nuuf barbaachisaa nuuf gammachuudha. Hamma dheengaddaa waa'ee mucattii sabboontu jedhanu yeroo mul'ataa immoo abbaa ta'e nuu fidee dhugaa dubbachuu fi inni dhaggeeffadhu sagalee isii yeroo dhaggeeffadhu hedduu tokko natti tole. Shamarran keenya gargaaramuun jijjiiramuun nama dhibba keessaa nam tokko yoo ka'e jijjiiramee nuti hundiyyuu jijjiiramneerra jechuudha. Kanaafuu amma isiin gammachuu qabdi. Duraanis mucaa sana yuutuubii siraan takataatalaanan ture nan takataatalaanan ni dhaala bakka kaffaamtu inuma kolfitii inuma xabatti bakka kaffaamteetuma inuma kaffaamtu takka argi inuma ilaala jechuudha. Kanaafuu nutis maaltu nu barbaachisaa jiraanna biyya namaa keessa gugguufnee dabarfachuudhaaf intini waan hunda sabarree dabarfachuudhaaf yoo ilkaan keenya namatti kolfinee garaa kan garaa keessaa habeeku wal namatti fuula guruu dhiifne inuma dabarfanna maaliif rabbiin kan inni jaallatu amantaa kamiyyuu kan inni jaallatu dhugaa amantaa maali yoo fedhe waani fuula ifaa jaallata ifaa fuula ifaa maaliif amma ani akka mataa kiyyaatti isan kan biraa bitee dabalachuurra maaltu natti dhiyaata beeytanii isan qabu miicadhee ittiin qulqulleeffachuu natti dhiyaata wallaahi maaliif achi yoo bittee yoo ati siraataan eeggattee wanta sanatti gammadee wanta sana qajeelfanne inni bitamus waa tokko faayidaan qabu. Kanaafuu namni tokko waan qabutti gammadee waan hojjetutti gammadee jiraachuun barbaachisaadha. Maaliif inumayyuu wanti hundinuyyuu nu uummata ofitti fida. Nuumatu ofitti fida amma yoo marhanna innis nuumatu maraacha yoo gammanna jennes nuuma gammada maaliif fayyaan keenya iyyuu gammachuu hedduu nu ta'a. Nu fayyummaan keenya iyyuu maanni gammachuudha nuuf. Wanti fayyaa caalaa addunyaa kanarraa namatti tolu hin jiru. Wanti fayyaa caalaa addunyaa kanarraa nama gammachiisu hin jiru. Wanti maatii nageenya maatii keenya caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Dhugaa dubbachuu ta'e. Kanaafuu obboleen kee jaallatamtoota kabajamtoota warri wajjiniin hojjennu viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffachuu hin dagatinaa yaada qabdan illee koomentii jalatti naa kaa'aa maaliif jennaani namni gaafa dhukkubsatee
silaa giddeetaadha gaafa dhukkubsate gammachuun hin jiru amma mucattiisii afnaan jedhamtu kan miilirraa cite sana argitaniittu hundi namaa miidiyaan guutuun kan hin beekne hin jiru dhugaa wallaahi miila sii citee gaafa biyya hindiitii intini angadi baatu gammachuu fuula siirra jiru maaliif miila sii dhabdu isiin isa rabbiin isiidhaa kennetti gammaddee jiraatti amma fuulli sii kun bareedaa deemti balee mucaan sun kolfi fuula siirraa wallaahi irraa faarraqamu alhamdulillahi kanaafuu namni waaqa ofii waan itti namaan rabbii ofii galateeffatee jedhee hin gammade ammas miila sii dhabde mucaan bareenni suni argitaniitu bareeduma mucaa sanaa miila sii dhabde garuu fuula siirraa seequun ilkaanisii kolfi ilkaanisii takkaa isiirraa wallaahi takkaa isirraa adda bahee hin beeku maaliif kuni waan rabbi siidhaa kennetti gammaddee jiraataati maaliif lubbuun isii hin hafe waan ta'eef lubbuun haftee jirti waan ta'eef fuula isiirraa gaddi hin mul'atu jechuudha mucaa sana maaliif qaama godoloon ta'e jettee yookaan qaama hirrataan ta'e jettee wanti isiin gammachuu sii dhiiftee jiru nummoo hadhaala harka miila qabnaa alhamdulillah fayyaa guutuu qabna hin dalagataarra nu gammannee yoo jiraanne nuti nuurri keenya ofiin bareeda jechuudha. Haadha yookaan cinqatii keessa of galchinee jiru biyya namaa inni yaada oollee taasaa jechuudha. Wanti namni irraan eegamne wanti hin taanes nama mudata jechuudha. Maaliif cinqiin yoo gammachuu qabaatte keessa kan keessa yaa beeku yoo abbaa manaa keetii wajjin ta'e yoo maatii keetii wajjin ta'e yoo gammachuu qabaatte ni darba. Amma nam tokko baamanaa ofiitiin fayyaan cinqii akkasii keessan jira lama ta'ame cannaqama maaliif dhugaa abbaa manaa gaarii ni jira abbaa manaa gadhee ni jira abbaa manaa birmaan laqaaf si jaallatu jira abbaa manaa jaalaluma keetii si jaallatu jira garuu kan maallaqaan keetii si jaallatu tulumaayyuu yoo dhukkubsatte iyyuu waan itti galtu si'a. Garuu kan immoo jaalalaa si jaallatu immoo ituma hojjettuyyuu kottu dadhabdee taasiin jedha. Kanaafuu nuti gammachuun jiraachuu nu barbaachisa waan ta'eef waan qabnu cimsannee eeggannee cimsannee walitti qabannee hanga qabnutti gammannee yoo jennee hedduu nutti tola jechuudha. Maaliif waa hedduu yookaan yaada oollee nuti bakka cinqatii biraa keessa galla waan ta'eef anamma akka kiyyatti yeroo tokko malee wallaahi yeroo tokko ni cinqama malee yeroo kaanii inuman kolfa keessa koonatu beeka hojii kootinnatu beeka rabbii gaditti jechuudha. Kanaafuu ani gizeen dubbadhu amma gizeen haasa'u yookaan gizeen dubbadhu gizeen nama gizee tokko viidiyoo sin namba'uun argitan inuman kolfa bakka. Kanaafuu hundi keenya iyyuu gammachuudhaan hoo jiraanne jiraachuu nu barbaanne waan hunda waan yaannu waan nutti dhufee bakka kolfine yoo namni maal jedha namaan tuqini amma wanti nama jibbisiisu maqaa nama haasa'uudha nama hamachuudha silaa qaqqabne amma nama alhamdulillah yuutuubii irra oolla waan ta'eef kanaafuu gammachuun jiraachuu yoo barbaanne jechuudha waan hundayyuu dhiistanii kolfitanii jiraachuudha isiniin jedha obboleeyyiin kee jaallatamtootaa fi kabajamtoota. Ani akkuma isin argitanu Fadilaa Kamaalii isiniin jedha isiniin jechuu barbaada. Ani yeroo hunda gizeen viidiyoo waraabullee dhugaanan kolfaa akkuma isin argitan kananan kolfaa alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin kolfa keenyarraan fudhatanii isinillee kolfaa taphadhaa ashaqaa gammachuun jiraadhaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoon kiyyallee dhumarra gahee jira hundi keessan viidiyoo kana akkasiin dhaggeeffattan abdiin qabaa yaada qabdanuu fi komii qabdanuu komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa akkasumas akka viidiyoo kana like subscribe gochuu hin dagatinaa yaani hanga dhumaa dhaggeeffattanii jechuu barbaada. Amma viidiyoon kiyya dhumarra gahee jira. Salaamataa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jecha isiniin jaalladha isiniin kabaja rabbiin anaa walitti isin haa jaallatu rabbiin isin haa kabaju hordoftoota kiyya kan wajjin hojjetaa yeroo ammallee itti fufnee waliin haa hojjennu waliin haa dalagannu. Itu kutaaf amantiin adda waliin qoodin maashaallah tokkummaan keenya hedduu namatti tola akkuma kana rabbiin tunuuf haa uffisu wassalaamu alaykum nagaan naa turaan ga'u viidiyoo biraatti walitti deebinu.